Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kabajamtoota fi daawwattoota hordoftoota YouTube chaanaala Faamilii Orootuu jalatti argamtan. Egaa shama harka fuunee bakkuma jirtanitti nagaa fi rabbi kadhumaan qabne isin bira haa jiraatu. Egaa hordoftoota kiyya viidiyoon kiyya kanarra qabadhee dhufe akkuma namni hundi miidiyaa irratti argu miidiyaan hundi wal harka fuudhee olii gadi oofu subhaanallah. Rabbiin maan nu dhageessallee maan nu agarsiisallee takkaa namni du'ee galee hin dhageenye. Akkuma asirraa argitan kana mucaan kun erga du'ee waggaa afur kun waggaa 3 jedha. Waggaa afuriin booda jiraateetiniin gara maatii isaatti deebi'ee maatiin isaa akkuma viidiyoo miidiyaa irratti namni hundi argeetti kan argin hin jiru. Egaa maatiin isaa gammachuu walitti yaa'ee namni hundi wanta kana hangam dhugaadha ka jedhu namni hundi achitti wal gaheetiniin baay'atee namni bootaan wal rakkiseetiniin mucaa kana laalaatiniin jiranii maatiin gammachuu inni deebi'eefii jiranii ammallee namni biraa mucaan kun kennaa duraan mucaan kun nu jalaa badee namni du'een galuu jedhanii maatii lama ta'anii wal karaakaranii maatiin kun kennumaa mucaa kenna ka du'eetu waggaa afur dura du'eetiniin amma nu galee jedhanii wal mormanii haaluma saniin godina zoonii aanaa silxee keessatti kan argamudha mucaan kun. Odeeffannoon kun kaba'e achiidha viidiyoon kan waraabamee gadi dhiifame. Egaa subhaanallah barri nu keessa jiru kun bara sodaachisaa raajiidha namni du'ee takka galeellee hin dhageenye subhaanallah alaamaa qiyaamatii mallattoon qiyaamaa suuta mul'ataatiin hin jira. Egaa maskootii itti cufanii akka namni hin agarree maskootii keessan poolisiin heeyyama kenneef akkasumas maskootiin bananii maskootirraa namni hundi ilaalaa kun waraabee viidiyoo gadhiisa. Namoonni baay'een odeeffannoon kun hangam dhugaadha ka jedhan achi dhaqaniitiin ilaalanii viidiyoo waraabanii poolisii eeyyamsiisanii hanga poolisiillee dhaqeetiniin amma maatiin irratti wal karaakaru kun maatiin tokko kiyya jedhaa kunis amma maatiin mucaan kun bira jiru kennatu gale jedha. Maatiin biraa immoo kennan nu jalaa badee namni du'een galuu jedha. Sababa kanarraan kan ka'e mucaan maramee haalaan lamu jedhanii tiniin akkasitti miidiyaan wal jalaa fuudhee dabarsaatiin jira. Subhaanallah kun raajiidha namni du'ee galuun mallattoo qiyaamatii rabbiin amree kulliin alaaf rabbi kaatimaa nu haa tolchu. Gaafa guyyaa qiyaamaa isa dhumaa namni du'e hundi hojii isaatiin kaafamaa. Kitaaba rabbii keessatti dubbatama dhageenye malee zaahira akkanatti namni du'e hin galaa kanan agarre kun yoo dhugama ka du'e gale mallattoo qiyaamati maatiin gammachuun simataatiin hin jira. Maatii isaanitti mucaan immoo hin dubbatu namuma calliseetiin ilaalaa uummata akka hin dubbatu maatiin isaa immoo orga du'ee waggaa afuriin booda mucaan keenya nuu deebi'ee jedhanii gammachuu wal gayanii simatanii inni immoo calliseetumaan ilaalaa hin dubbatu. Ka biraa viidiyoo kanumaa ka waraabamee hin jiru yeroo inni hin dubbatu calliseetumaan nama ilaala. Egas maatiin isa hundi wal gahee namoonni baay'ateetiniin achi wal gahanii bakka garaagaraatirraa dhufaniitiin ilaalanii poolisiilleen achitti argama viidiyoo irratti ni jira. Subhaanallah maatii amma yeroo maranii ilaalan maatii nu jalaa badee jedhu saniifillee maatiin kun kaamu mucaan kun kennatu galee jedhu kanallee mara wuxxeetii ganaa ilaalanii addaan baasanii viidiyoo biraatiin deebi'anii ammaaf viidiyoon miidiyaarra guyyaarraa kana namni hundi dabarsuu isa kana fakkaata. Subhaanallah maatiin isaa gammachuudha maskootirraa mul'isanii eegasii poolisiin eeyyamsiisee gadi baasanii
namni hundi isaa achitti wal ga'eetiniin ilaalaatiniin jira. Biyya Silxee jedhamu keessatti asiin durallee namichi wayii tureetiniin jira. Akka ammaa kanatti yeroo san miidiyaan hin babal'anne namichi wayiitiniin du'eetiniin galee jedhanii yeroo san yuutuubii malee miidiyaan tiktookii akka amma bal'atee namni marti waa hunda daddafitti dhaga'ee argee wal jala dabarsu kun hin jiru. Yeroo sanitti namichi illee yoo san du'ee galeetiniin jedhanii akkasii akkuma san ammallee kun lammata dhaga'uu kenna. Namni du'ee kagaluun agarre kun mallattoo qiyaamati akkuma wantoonni tokko tokko mul'atu. Ardiin socho'uun yeroo torbee 15 tare kana keessa makka roobni bubbeen hamaan roobni hamaan dhufeetiniin nama lubbuu meeqa akka galaafate akkasuma mallattoo bakakkaa akkaataa bakakkaa kana godhee makkaan keessatti namoota hedduu lubbuun dabre. Kun hundi mallattoo qiyaamati. Mallee biyya Jaappaan keessatti balaa ibiddaatiin balaa bishaanittiin waa meeqa halaake. Kun hundi isaa akkuma tare biyya Turkii keessatti ji'oota muraasa darbe duratti wanni hundi kan mul'atu socho'iinsi lafaa socho'iinsi manaa nama hedduu lubbuun isaa baateetiniin jirti. Kan hisaaban beekamne kun hunduu mallattoo qiyaamati. Suutuma suutan adaduma oollee bulluun waan raajii dhageenna. Kun mallattoo qiyaamati. Rabbiin lafa amala kenna gocha kenna akka kenna miti akka of ilaalee waa hunda rabbiin nu haa qusatu. Egaa obboleeyyan kiyyaa akkuma mallattoon qiyaamaa guyyaa irraa guyyaatti ji'arraa ji'atti torbaan irraa torbaanitti suutuma suuta rabbii waan nu agarsiisatiniin jira. Amma gara rabbii kennaa toobaa haa deebinuu. Umriin kiyya ganaadha ani ganaadhaan hin jiru amma yeroo ammaa kana yeroon amma nu keessa jiru kun haalan yaachisaa sodaachisaadha. Walaakin marga rabbi kaatimaa nu haa tolchuu. Nama afaan kenna waan gaarii dubbatee sodaa rabbii qabaatee rabbii kenna araarama ganama galgala gaafatee diliin kenna hangana jedhameen dhumamu afaan kennan waa meeqa waan namaa dubbataa oollaa isa tokko tokko ka gorsanillee ittiin buune baay'ee jira. Rabbiin kana hunda jala najaa nu haa baasu. Rabbi waa hundaa nuuf haa laaffisu. Yoo dhugama galeefillee rabbiin maatii kanallee haa gammachiisu. Kaaniin yoo kaanillee ta'e rabbiin saniif haa deebisu. Egaa hordoftoota kiyya viidiyoon kiyyaan kanarra qabadhee dhufe kana fakkaataa raajidhaa. Yeroon nu amma kan keessa jirru kun yeroo alaamaa qiyaamaa suutuma suutaan mul'ataa deemudha. Egaa obboleeyyan kiyyaa dafaatii har'a bor osoo hin jenne ganamaa galgala adarsaa